ركني كين رب متملتو دبيف جنة ملي ومتو صندوقتو أمري ساتي ملي مال اللي نتاتو قوفتا واهن درانا متدياتو قالن كيت يا ربي يا أبا مرتي قوتو نابوف تمتا يادنا لقيفتو أكا قلبي فتو إرقاساس فهما إتنو ملكسي يا الله يا رحمة الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه الله ربي يا جبا خالق إلهي جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشما هركفوني خبجمتو دفجرتمتو تبوليان كيا وروني channel امو فري فاميلي جل ارغمتنون دكيسنو بكيسن جرتنيتي نغاف رحمني ربي سنبير هاجراتو تك ربي كيسنا زرات دا سنين جد ابولي وياني في ابوليتي وانتيا hangafatti osoo waan biraatitti achiin tarkaanfanne koomentiilee keessan argaa jira hedduu takkanaa galatooma jazakumullahu wanni khayral jazaa isiniin jedha walumaa galatti baqa waa baay'ee haasa'uuf natti hin tolle warroonni achi jalatti illee lakkoofsa na gaafattananiin argaa jechuudha lakkoofsi kiyyaa duwwaa 964842525 argachuu dandeettaniin isiniin jedha جزاكم الله خيرا بليانتيا دعائي سن آمين اللهم آمين يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم الحمد لله رب العالمين ربي أبلينا كننا كني قالني سحاجة وكسم اللي جتول أوروني أديسي كانت أفتني ماتينا تاتن هدوتك قالتوما باي قالتوما سنين جد أبليان كيا والفاردة أما اللي مي أبليان كيا ديفهم وجين لايكي في شير اللينا تاسيسان لايكين أكا نما هدو براغو تاسيسا شيرين الموت يوجد أكا نموت برات جافيرو دهم بيتان جتو لايكين بوا براغ أبو سونتانيتي أكا فيديون كوني ديمي نما برا نما هدو براغو تاسيسا سنين جدا أكا بليان كي أنتو تاسيني أغر سيسا جرو مالا كتايسيني تيوسوهيني من أدو تفوفي جتو دا أفواني سنين جتا أبليتي تيجتنا جيجيسا جرا سنين جدا حمدان دايروسو أديم نوليجل كبرايولا tani jiratan waraabee jira ammallee bakkuma suuqatitti waan tokko wantoota bibbinne waraabee jira jechuudha nuti erga biyya saniyyuu as dachaane asin durallee alhamdulillah isillee waan xiqqishu wayillee taatu dhayxee deebitee jirti biyya namaa kana jechuudha uffanni inuma jirallee garummotu uffatuma addisiin uffata haarawaan deemu wayya jecha maafiin waan tokko bibbineen isiniin jedha yeroo sanillee hamma danda'e waraabee jira isiniin jedha guutumaan guututtillee waraabuu baadhu an akka kiyyatti jecho yeroo suuqii dhaqee soo wantuma hundaayyuu jechuudha gatii isaa faana akkasumallee jechuudha bakka modeela isaa waraabee hedduu takka dasna jedha dhugaa akkasii inni kun maachidha shaarbii fi shiitidha akkasumallee obboleeyyan kiyya bi'ibnillahi alkariim hojiitti illee nin deebi'a jechuudha warroonni ajajachuu barbaadanillee as keessaa kopheewwan illee uffatallee ilaaltanii bakkeen kanaan illee hin jira ani immoo fagooyyuu hin deemne jechuudha kalumaa isii wajjin deemnee gaafa isiin barartii binne jechuudha torbeedhuma tana keessa akkasii obboleeyyan kiyya way ana faaseetanii jedharri fadhe garuu sadeemaa jirtan osoo hin taane nabiratti hin beeytan warri durarraa maatii na waliin tahaa turtan jechuudha hadiisadhaan isiniin jedha obboleettii tiyya mistashfallee nafaana turte akkasuma jechuudha erga bakka wanni tokko uumamellee anuma faanaa jirti jechuudha dhugaa rabbititti obboleettiin tiyyatuni rabbiin galata isii haa kafalu obboleettii tiyya osoo hin taane haadha tiyya jedhee yoo jedheen isitti hin xiqqaatu jechuudha isiin hiriyyaa tiyyallee obboleettii tiyyallee bakka haadha tiyyallee waa mara kiyyaa dhugaa rabbititti waa mara kiyya jechuudha of dhoorgee of tasgabbeessee isinitti haasaya malee wallahi waa'een isii anaaf bakka waan guddaadha isii biratti hin rakkadhu waan ani ta'e hunda jechuudha maazarii fi biratti hin hojjettu akka feetetti jiraatti jechuu jireenya fataa jette garuu san hundaayyuu dhiiftee ergaanii jechuudha bakka
yeroo ani ulfaallee jechuun afaana turte ramadaana durarraa jechuudha obboleeyyan yeroo ani akkas ji'a jahaa fi jidduu ji'a torbaa jirurraa na kaastee jechuudha. Na gargaaruu turte jechuudha dhugaa rabbiititti yeroo sanitti amaloota dubartoonni ulfaa agarsiisan hin beeytanii nama aarsaa waan garaagaraa sanuma hundaayyuu na dandeettee jechuudha. Ani immoo jechuudha ergasiyyuu dhiibbaa dhiigaa godhadhee mire baay'ee ulfaataa na wajjin dabarsite rabbiin galata isii haa kafalu obboleeyyan kiyya. Egaa uffata sanniin bibbinnee kafalee ka'ee tan ammoo kophee jijjiirraa mana keessa godhattu yeroo achi dhayxetti jechuudha. Isii ilaaluu turree wanti anaaf isiin bibbinne argitan jedhee abdii qaba. Bakka yeroo duraa dubbii wal keessa naqellee dhiifama inni biraa mootiyyuu hin dandeenyu amma monollee jechuudha arginee hin beekna waan ta'eef ofumaa kennanummaa lamaan waan bibbinne xumurree siniin jedhaa sana booda immoo kun eega finfinnee deemanii ani immoo humna xiyyaafuu finfinnee duuka deemuu hin dandeenye garuu osoo duukaa deeme hedduutu akkanatti tola wallaahi hedduutu akkanatti tola. Warri biyya alaa keessa maashaallah hoteela gugurdaa beetan biyya keenyallee akkasumatti jira asumaan laalan isiniin jedha. Burgarii biizaa shiwirmaa sadarkaan jira jechuudha gatiin isaa mootiyyuu akkuma inni bareedu kana bareeda jedhan obboleeyyan kiyya. Anna obboleeyyan kiyya asitti shaayin isin amma argitan tuni birrii 100 shaayin takkittiin jechuudha rifatin agar warroonni galuu sodaattan akkasumatti bakka namni aarsaa kafalee jiraata. Bishaan leetirri takkitti naannoo booletti malee bakka hundatti akkasii miti jechuudha amma kuni booledha. Hedduu addada jechuudha wantichi bishaan leetirri takkitti 150 jedhani wallaahi hedduu takka ulfaata. Garuu immoo gara biraa akkasii miti gara biraatitti jechuu fedheeti. Akkasii obboleeyyan kiyya. Arabuu fi biraazariin kenna hangafaa inni guddaan akkanatti shaanxaa oofaniif isin immoo jechuudha. Duuban viidiyoo waraabaa deemti. Maashaallah waan hedduu takka namatti tolu jechuudha. Akkasii yeroo deddeemanii achi keessa jechuudha. Dhugaa rabbiititti subii baan jechuudha. Asii adaamaa subii deemanii guyyaa guutuu akkasitti bakka erganillee shaanxama qabatanii deemaa jiran nakinoo booledha jechuudha kun xiyyaara nagartan jedhee abdii qaba. Akkasii isiin immoo ofitti garagalchite alhamdulillah hin rooballee hin qorrallee jedhani akkasitti deemaa jirti jechuudha tuttullatte. Akkasii obboleeyyan kiyya dhugaa rabbiititti wanti nama gammachiisu ana akka kiyyatti wanti itti gammadu yoo jiraate yeroo awwalaan deemu san jechuu kun marruyyuu hin jiru waraabu miti jechuudha. Osooniin boo'u gaafa bakka fiizan deebi'e jedhanirra hedduu takka yaaddoo keessa ture isilleen akkasii miti jechuu miti gara obboleeyyan kiyya. Wallaahi biyyaa bayanii biyyatti deemuun hedduu takka nama jabeessa waallee nama barsiisa. Dhugatti jechuudha bakka waa baratuu fi xankar jedhuttillee osoo deemaniituma deebi'anii. Bi'aansi yoo dalagullee hin barbaanne waggamata akka fa'aa turanii biyyuma namaa kana lallaalanii jechuudha. Waa baay'ee barataniif jedhe amma silaaniin jechuudha isiin jalqaba deemaa jiraatte coraa maratu irratti du'a akkam ta'etti waa baay'ee sodaatti jechuudha. Akkasii kanaafiyyuu haga tokko amma isiin uumaan jettu rabbiin isii wajjin haa jiraatu mana nagaa isii haa fiduu alhamdulillahi. Ammallee jechuudha nagaan oofee nagaan isii haa galchuu osooniin jechuudha obboleeyyan kiyya akka gaafa awwaala wajji galluu sanitti jechuudha wajjiin deema waraabiyanillee natti tola jechuudha. Garumoo isimaa naga dandeette naa waraabi jedheeni naa ergitan isiniin jedha. Bakka kana namni beeytan yoo jiraattan koometti jalatti natti himaa isiniin jedha. Namni dhaqee footoo itti kakka'anatti fakkaate bakkeen kun iddoo bareedaa iddoo bashannanaa ta'uu hin dhabu. Akkanaan isiniin jedha Addis Ababalleen jechuudha kana hedduu takka bareeddi dhugaa rabbiititti biyyuma Itoophiyaatuun fakkaattu malee Itoophiyaan biyyaa gadi akka hin jenne bicha dhugaa rabbiititti nama gammachiisa biyya ofii keessatti waan babbareedaa fi waan gaggaarii yoo argan jechuudha wallaa itti gammadanii ana akka kiyyatti meeshaalee gaggaarii wantoota gaggaarii yoon hin arge jechuudha itti gammada akka waan manaa qabuutitti maaliif har'aafillee yoo qabaachuu baadhe gaafa qabaadheen bitadhaa miti har'aafillee iddoo bashannanaa bareedduu kana yoon hin dhaquu baadhe gaafa qabaadheen hin dhaqaa miti bakka waan akkas jedhu sammuu tiyya keessatti seefii godhe jechuudha obboleeyyan kiyya hedduu qorra hadiisan immootiyyuu qorrallee haayiliin dandeettu rabbiin kiyya si bira haa jiraatu inuma hin qabachiifne shaanxaa silaa ka isiin harkiftu namni biraa harkisaa fi maashaallah isiin immoo fataa jedha duuba waraabaa deemti
akkas obboleeyyan kiyya rabbiin immoo iyyuu warra reef deemaa jiru hunda mana nagaa haa qubsiisu osoma akkasitti garaagaraan adeeman jechuun obboleeyyan kiyya halkanaa'ee jira jechuun isin halkan qixxee keessa bararte yeroon kun viidiyoo irraayyuu hin beeytanii halkanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya viidiyoon ilaa gammaatitti daawwataa turtan kanuma Finfinnee yookaan Finfinnee ma keessa iyyuu ka Adaamallee muraasni keessa hin jira ilaa haga jiddatti buutee jiddarraa qaxariin deemte gajjititti ilaaltanii na faana turaa isiniin jedha kan faana bakki isin jirtu mara deemtanii akkasii du'aa'ima haa gootanii fiifiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya silaa nama taate namni biyyan baa kanatti wallahi jaalatee hin deebu. Rabbiin obboleetti xiyyaa fi obboleeyyan islaamaa hundaayyuu ilmaan oromoo hundaayyuu bakka gaarii bakka isaanii ta'u isaan haa qubsiisu. Egaa obboleeyyan kiyya kun immoo booleedha isiniin jedha. Boolee teenna taatii tabiyya saniitiin fakkaate malee teennaa miti. Taani wallahu aalam dhugatteen viidiyoo kana isin argite ennaan hin gaafanne biyya kam akka ta'e jechuudha. Garuu yeroo xiyyaarri bu'aa jiru natti fakkaate jechuudha. Akkasii alhamdulillah obboleeyyan kiyya waan nama gammachiisu keessaa jechuudha. Duraan biyya alaa kanallee yoo deeman dawwaltee bilbiltee akkamii jedhanii miti. Wanti akkaan itti gammadu keessaa akkuma na biraa baatee osoo itti haasa'u jechuudha manama hojii san seenudha. Maaliif yoo namni jecha obboleeyyan kiyya irratti banatuu beekee shibakaan bakka mara jira jechuudha. Kino boolee asillee hin jira. Boolee biyyoota ambaa hundaayyuu hin jira jechuudha. Kanaafi yaaddota akka malee sageetti asitti bu'ee jedha. Ammallee mootiyyuu biiroo tana jira jedha. Ammallee mootiyyuu obboleeyyan kiyya dhufanii na fuudhanii deemuufi jecha asoo wajjin haasofnu mana geette. Alhamdulillahi rabbiin kiyya nagaan oofee nagaan jechuun waan baateef nama guuttatee galu rabbiin isii haa taasisuu nullee warra asitti hafe. Bal'ina tana caaltu irratti yaaddoo akkanaati irratti walitti deeboo osoo hin taane wallahi bal'ina irratti warra walitti dacha'u rabbiin nu haa taasisuu isiniin jedha. Isin immoo akkuma dura isiniin jedha nama galata guddaa na biraa qabu rabbiin jechuudha inshaallah jireenya keenya addaan hin fageessini waliin nu haa dhiyeessuun jedha. Maaliif namni yoo walitti dhiyaate haga tokko walirrallee fagaatu harka namaa yoo rabbi namarraa deebise malee ilmi namaan kafalu wallaan akka mataa kiyyaatitti obboleeyyan kiyya. Waroota akkanatti na duuka cinqamtan kana jechuudha na duuka boottanii bakka koomentiin na jajjabeessitan kana osoon hin dandahee jechuu waan kanaa olii isinii godhe hedduu natti tola garuu mootiyyuu ilmi namaa hin danda'u ilmi namaa jechuudha yoo rabbiin namarraa namaa kafale malee kafaluu hin danda'u. Galanni isin na biraa qabdan maatiin kiyya guutuun kan yuutuubii tahee jechuudha kalafatti ol beenunillee na biraa qabu guddaadha rabbiin hunda keessan yaada muraada keessan isin haa guutu. Alaamana keessan saanama keessan isin haa tolchu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. بيت مستري أكريت قلتو مي عمر مري همتو تبايت زمن آخري وردي بران جره هريري مشركا جره نتيكو تسيري أكنا جدني سيد البشري قبر ما ربي رب ما قبري لا لا دوبانيتي مسلمي بخاري نسدري لمدو زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرامي كما كان غفاري نستري سماتو ستاري نستري سماتو ستاري السلام عليكم كل نبوليسا كاسي كأچي كبيسن كيسا عجائب كيسا اسني أوديسا قلبي سا جاگا سابرت ناجبيسا متعلم توكو قف توكو هيسا شيخ في خدمي قدق أبكيسا جلال ربي رتا يسميسا إنو كيسا ترى ربي تكتسا شيخني كان بيكي اتبال فيرسا كدمان إسا كوني برونا تكسا يا ربي جدني كدمان كمبالسا سيقول دبر سيدكي هوني كيسا أنا في إسالي برونا جسيسا مشركا نقول إيوه اتنو جيسا نا اتمر إيوان اتبوشيسا دوبا